Dargaggoo kiristaanotaatiin dhaggeeffadhu. Hundee kee Kiristoos irratti dursiitii ijaari. Filannoon ati dargaggummaa keessatti gootu jireenya kee isaafetti boca godha waan ta'eef. Gammachuu bara baraa, gammachuu yeroof hin daldalin. Cubbuun amma mi'aawaa fakkaata garuu booda hadhaa'ummaa sitti agarsiisa waan ta'eef. Eenyummaa kee Kiristoos keessatti eegi. Addunyaan maqaa sitti moggaasuuf yaala garuu eenyummaan kee inni dhugaan Yesuus keessa jira. Naamusni kee hadhaa boriif bilisummaa fida. Amala, yaadaaf yeroo kee yeroo dargaggummaa keetti leenjisi. Miiltoo waliin deemtu irraatii of eeggadhu. Namni ogeessaa wajjin adeemu ogeessa hin ta'a. Miiltoon gowwootaa garuu hin bada. Obsii ogummaadha. Hiriyaa qabaachuuf, milkaa'ina lafaaf, murtoo gochuuf hin ariifatin. Yeroon Waaqayyoo gonkumaa dogoggora hin qabu. Milkaa'ina qofaa osoo hin taane humna kee tajaajilaaf itti fayyadami. Guddinni dhugaa kan argamu jaalala hangam akka kennitu malee hammam akka argattu miti. Ija jabinni walgayii irra Waaqayyoon filachuudha. Adda ba'uu hin sodaatin. Amantiin dhugaan caalaatti kan ifu yeroo addunyaan karaa faallaa kee deemtudha. Garaa qulqulluu qabaadhu. Wanti ati har'a onnee kee keessatti dhaabdu gara booddee keetti waan itti fufuuf. Abjuun kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Hawwiin kee kaayyoo isaa wajjin walaasimu. Jireenyi kee ija bara baraa gaafas godhata.